Itoophiyaa tana abiyyiin gadhiise ummata Oromoo kan hayyoota Oromoo kanaan bultamoo warra gadeemee ammas faannoo fi ilmaan Tigraay jorii qabamee ammas lamada Itoophiyaa biraa jaarrajuu bultamoo jaalmarroodhaak kan daggala keessaa qabsoo godhuutu bultamoo dhaabaa gartee siyaasaa kan garagaraa kan waraana qabuuf kan waraana qabne jidduu mee kami kan bulchu Itoophiyaa tana mee kami kan bulchu eenyu mataa walii qabee bulchame yoonii fi abiyyi dhiisee deeme askan mee mari'adhu dura ifii teetii taa'ii mari'adhu keessaafuu Oromoon sabni biraa rakkoon qabu sabni biraa sabni xixiqqaan ni beeka akkatti bulu amma fakkeenyaaf sabaa daree fudhadhaa ni beekti akkatti bultu Oromoon teenya waan biraa dhiiftee adareen nu miidhe jettee boochi akkatti bultu fakkeenyaaf adaree fudhadhaa miliki wajjinis akkatti bultu beekti akkatti dhuftu Haayile Sillaasee wajjinis akkatti bultu beekti Dargii wajjinis akkatti bultu beekti Ihaadigii wajjinis akkatti bultu beekti Mallas Zeenaa wajjinis Abiyyi wajjinis akkatti bultu beekti jechuudha gaafa Abiyyiin qabatin dura qe'ee wajjinis akkatti bultu beekti Jawaar Mohaammed nabii keenya jenne akkatti bulan beekuun gammummaa hayyummaa akkas humna qabaattee waraana qabaattee waa mee qabaattee miti akkaataatti bultu akkaataatti nama maxxantee bultu beekuudha jechuudha dhugaadha kun kijibaa miti deeggardumaa wajaaleen teenya yaadi keenya jaalii dhiichisaniif achi dura dargiif dhiichisaniif gaafa jarri qeeroon qabsoo godhaa turte Jawaariifis dhiichisaa turaniif arraa Abiyyiif dhiichisaniif kun maal beekumsa akkasiin ati immoo kee ani ilma Oromooti kajuu kan masaraa seene marraa du'aatiif nyamnyamii dhiisuu diddee yaa'ii gootaa jechuudha ammoo balaaleffachuun akka qabdi mootummaa Itoophiyaa tan ammaan tana biyya tana bulchutu Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy gaafa balaaleffannee qaceellu dura dhaabbannee jira waan itti balaaleffattu qabaachuu qabda riizina yeroo rabbiin arranjiini jette Oromoon giseen fi namni tokko namni kee jabaan sirraa du'e arranjiini jechuun du'aa if keessaa qabdi arranjiini jetteeti maqaa dhuyti yookaan rabbi rahmataa godhuuf jetti yookaan biyya irraa sablisuu jetti Oromoon tiyya taafaan Oromootiin haasoytu taafaan Oromootiin du'aa godhattu taafaan Oromootiin hojjettu akkas jetti galatoomii Nuure thank you akkasi Oromoon tiyya akkas jetti arranjiini jetti arranjiini Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa rabbi biyya irraa sablisuu gaafanni biyya impaara Itoophiyaa san keessatti gaafa ajjeesan qabsoon daayasporaa dachii sosoofte sababa isaatiif saboota namoota garii kan ammarra arra ka'ee paannoo jalaggalee paannoodhaan qabsoo goonee Abiyyi kuffisne juu miti beekamaadha kun Minisootaa keessatti baalii akka hin qabne haga duraa gaafa OMN hin jaaramtu baalii qabachaa turte lakkuma deemtu Minisootaa dhiiftee deemte fagaatte Iroopp Suudi Arabiyaa biyya biraa Minisootaa abaabtee turte siin baana kafaannoo keessa gale akka feetan akkanaami akkaan maqaa isaan dhoofne akkaan hujuma isaa himu akkan barbaadanii warreen natti gartee karaa telefoonaa fi marreen kunoo hujii isaatiin yoo maqaa isaan dhoofnes rakkoon qabu nuti ilmaan Oromoodha nuti ilmaan Oromoo keessaa kutaan argeedha dhugaa jirtuun isinitti hima nuti gandummaa gosummaa kan hin beeknu namni tokko nu keessaa ummata Oromootti yookaan immoo saba isaa ganee nama isaa miinaan kiyyaa obboleessa kiyyaan beeknu irra darbina nyaalimna wixirratti murra chibooda ejjennoo itti fudhannaa jechuudha kiyyaan beeknu ammoo obboleeyyan keenya hagi tokko parsantii takka dhibbarraa parsantii takka warreen gosa keenya lammii keenya dhaloota keenya akka Arsiitti akkas akka Baaleetti osoo haqan dubbanne osoo haqa jala gorre kana jala gortan please namni keessan kumaatama hayyuu qabdan millions of leaders qabdan
akka ilmaan Baaleetti akka ilmaan Arsiitti nuti Harargeen hin beeynu kuni obboleessa kiyya kuni abbaa kiyya kuni fira kiyya kuni Harargeedha badii daleenaan itti murteessuudha nuti wanni garaagarummaan nuti ilmaan Baaleetii fi ilmaan Arsii ilmaan Harargee yookaan ilmaan Harargeetii fi ilmaan Baalee Arsiitti qabnu waan biraa dhibbatti 99 takka nuti garuu wanni takkittiin qabnu nuti Harargeen kiyya jennee agoogora gubbaan qabnu sagalee ittiin dhageeffamtii mee takka naa barreessaa nuti waan akkasiin beeynu akkasii kuni dhugaadha jechuudha gaafa inni haqa qabus akkasumatti haqa isaa dubbachaa turre warreen foddaan nu ilaalaa turtan ni beeytan biyya alaa tana keessatti namootan hayyoota keenya kan amma balaaleffannus dhaabbannee fi falmaa turre falmuu bira osoo ta'in nafsee kanneen biyya alaa tana keessatti qabbana keessa bulu jechuun biyya alaatti dalagaa dhiiftee qabbaatee qabsoo godhu jechuun isnaan izi ni beeyta isteeta irra deemtee qabsoo godhu jechuun laayyoo miti kunis ragaadhaa jechuudha ani kagabbee irra dubbatu kun ati kagabbaatee na arrabsitu kagarii kan na hojii qabsoo godhu yoo na arrabsitellee dhumaa sirra ilaalu kan foddaan nu ilaaluu ture ka gaafa asitti minisootaa sanatti gaafa qabsoo goone gaafa Hacaaluu Hunduu gaafa Jawaar Mohaammed hidhaman qabsoon nuti goone qabsoo haga mootummaa isteet kaapitaal minisootaa tana keessatti gizee hiriira baanu jarri faannoodhaa jarri nama gabroomsuu bare haga boolisni nu jidduu seenu keessatti biyya namaa keessatti haga ariinu biyya namaa keessatti isaan haga ariinu biitituun haga biitituun biyya Oromooti haga jaan takka keessa jechuudha haga sanii qabsoo goone yoo biyya tana keessatti si qabanii akka malee si qabanii maniidhaa seente kireeditiin ta'e baddee ati biyya tana keessatti maraataadha kana hunda namni dhiisee guggatee qabsoo godhaa ture warri foddaan nu ilaalaa turtanis jirtan warri foddaan nu ilaalaa turtan warra na arrabsummaa as keessaan arrabsu arrabuun namni gizee gabbee dubbatu arraba fudhatee dubbata waan isa dhufuus kanaaf mee nuti wanni hin majannu mee wanni kana qabsoo haa yaanu mee qabsoo tana haa goonu eenyuutu biyya tanaan deema Joonii fi Abiyyi Ahmad bu'e mee naas kan hin jiru eenyu ka Abiyyi Ahmad yoo bu'e mee eenyu maal qabda akka maal lafaa qabda kanaan nurra jira ati faan Oromoo yoo nagganni keessa siin jiraan yoo bu'aan keessa siin jiraan qabsoo godhuun feetu jechuudha waan irraa buttu asiifichi buttu hin qabaan hay kanuma engadduma Abiyyi Ahmad faarsitee waraana Oromootis kada galaa jettee kaan shiftaadhaa jettee waa meeqa godhaa turte as garagaltee hay yoo bu'aan ta'e keessa hin jiraanne hin taatu jechuudha biitti nageenya harkatu jechuudha akkana jechuudha kanaaf nuti qabsoos diyaasporaa keessatti qabsoos akkuma gi'a goone akka barbaachisaatti waa harkadheetii mi'an dhugaa jirtu tana ilmaan Harargeedhaa Harargeen Awaashii gad wallee biyyee isaaniiti ilmaan Harargee Awaashii gad wallee biyyee isaan nyaatan bishaan isaan dhuganii abbaa fedhe yoonii fi abbaa isaa man taane haadha isaa man taane yoo dogongore itti hima dhugaa ni haliba yookaan wixirratti mura yookaan immoo firraa fageessa irraan qabqabu dhugaa jirtu kana hayyuu isaatis yoo dabe itti hima akkana kun dhuga amala Harargeen qabdu keessaa tokko number 1 kana amala gaarii amala rabbiilleen jaalatu kana jechuudha kana ni kijibde waan jettan askanna waan itti rakkijibe gaafa mootummaan nu dogongorte jennee Hacaaluun du'e hooggantoota keenya akka Baqqala Garbaa gaafa hidhan qaceelloo gabbaanii akkuma amma jara faannoo galee jara waan hin taane of kana balaaleffannutti balaaleffachaa turre galatoom jechuu qabda malee as keessa dhaabbattee na arrabsuun qabdi ture maal inni harkadhee dubbadda haqa jiru kana maaltu itti isaan galche maaltu isaa achi galte maaltu Abiyyi ni kaafnaa Tigree fi faannoo fi kana hojii ol taaneeti buqqaafnaa maaltu si jechisiise obboleessa kee dheengadda faarsaa turte maaltu si jechisiise maaltu badii kanaa si hojjechiise kana kan dura lamada warreen hayyoonni keenya kan arra wari qabamneeti haasoinaa impaayera Itoophiyaa
yookaan immoo Itoophiyaa tana tan Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiyyiin bultu tana ni geessinaa jettanii wal mari'attan. Mee isinoo mee hayyoota keenya mee maaluma qabdan mootummaan tun jabduudha guddoodha. Mootummaan tun tan mootummaa Ijiptii. Mootummaan tun mootummaa gurguddoo biyya gurguddoo akka Ijiptii. Biyya gurguddoo yookaan mi'a waraanaa qabdu tan biyya meeqa ni gabroomsine seetee kanuma teessu amataa gadaa waraanuma lolteetuma jiraattu takka asuma raatan takka Eertiraa jechuun biyya. Tana hunda naannoo isii biyya naannoo isii jirtu tana hunda firraa elemsiiftee taa'u jirti. Mee isin hayyoonni keenya kan qawwee hin qabne ka deemuu hin dandeenye ka biyyata kan qabne mee maa uummata Oromoo maa ficcisiistan maa ustanii teenye. Mee maaliin amma maaliin mee akkamitti biyya Itoophiyaa tan akkamitti deemtaniin qeyroo haa jettaniin maas qeyroo haaftaniin qeyroo maas karaa darbee dhagaa darbee oguu dhugaa dubbanne arraba dhugaa laalamma arraba dhiisii waan akkaanan haasa'u kana gabbayiitii dubban gabbayiitii waan qabdu san akkaataatti bilisoomtu akkaataatti mootummaa tan itti cabsitu gabbayii dubban arrabsoo dhiisii. Tanaan sinjaa arrabuma feetaji rifeensa kiyya irraa eegalii ilaa hanga qeensaatti na arrabsi rakkoon qabu dalagaatee sanii tana dalagaatee saniitu nama namarra jaaree nama jeesisuu nama namarra jaaree dhugaa dubbattee gabbaatee qabsoo godhuun beektu hawaasaa fi hawaasa waliin fixxee jiraachuu tana dalagaan ta'e ajjeesaa Piraayim Ministeera Itoophiyaa bara hunda isaanii galche Piraayim Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad bara hidhameedhaa baasa. Balaa qalaan biyya keessatti guureete namni biraa ajjeesee wanni diin qabee maneedhaa haa ni baasa. Akkas. Tanaaf Itoophiyaa tana mee eenyutu bulchu yoo Abiyyi Ahmad deeme yookaan Abiyyi Ahmad keenya deema baza laalammaas takka waan nama ajaa'ibsu takka Abiyyi Ahmad baatii lama booda ni deema. Abiyyi Ahmad baatii afur booda ni deema. Abiyyi Ahmad xiqqoo booda ni ajjeesan. Akkaataatti ajjeesan waraana keessa ajjeesan. Baza tanaan uummata gattee anfaajjeessuu barbaadan. Wanni daayispooraa tana keessaa deemuu fi wanni biyya jiru waan garaagarummaa guddoo waan ajaa'ibsu. Siyaasaan isaanii faannoo siif maxxansinee maarree siif maxxansinee mintoo siif maxxansinee akkasi biyya sana biyyi kaafnee akkasitti biyya misoomsina. Biyya laaltee gartu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaatti tawaan mootummaan isaan duraa takka illee godhin godhaa jirtu. Laga Abbayyaa akka jirtutti kana godha akka bareechite hiitee gam biitti ollaa hundirraa boolchu. Gaazaa bee ona Ogaadeen keessa Gaazaatti bee laal waan godhaa jirtu. Biyya kanatti bareechaa jirti. Laal waan godhaa jirtu. Wanni laal mi'a waraanaa kadaan gaa'ibu halkanii guyyaa waraana idaachaa mi'a waraanaa kan teeknooloojiidhaan yeroo ammaan tana sossa'u bitachaa oomishaa Afrikaa guutuuf giyaa sadarkaa Afrikaatti number 1 laal waa'ee as deebi biyya keessaa nagee biyya keessaa kan uummanni Oromoo rakkataa jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiru beelawee jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiru dhumaa jira. Beelaaf fixaa jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiru milishaa tumaa jira. Ajjeesaa jira jettu. Siitu wal godhaa jira. Abiyyiin Ahmad mootummaan Itoophiyaa gabbayiitii nama kee ajjeesi jeetii miti. Si wal fixaa jira. Si wal ajjeesaa jira. Akkas. Beelti biyya tana addunyaa tanarra jirti. Ameerikaa jirti. Ameerikaa yoon dalaganne yoo nagaan dalagattee bobbaatee hin galle yoo kreditiin ta'e gaariin ta'uu hin taane rakkoon biyyan jiran jirtu jiruun qaala'uun addunyaa tan hunda keessa ol geessee jirti. Maaliyyaa Afrikaa kan Ameerikaan kan Kanadaan kan Awustiraaliyaan kan Awurooppaan kan biitti hundi jiruu qaala'inaa kanarraa boolchu Itoophiyaa yookaan Afrikaa maalirraa haasoyta akkaataatti jiruu san itti wayyoytu mana dha'uu malee maalirraa boolcha
ati naggada ummata reefkaa fi nama beelee fi jiruu qaalawte